Ani maqaan koo Keebiin jedhama. Bakki dhaloota koo godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo keessadha. Umriin koo barnootaaf ga'een hanga kutaa muraasaatti ergan baradhee booda ofii fi maatii kiyya jijjiiruuf gara biyya Saawud Arabiyaatti ni malee. Dhufees turtii waggaa 2 booda karaa toora feesbuukii dubartii tokko waliin wal barraa. Mucayyoon kunis akka mucaa biyya koo taate natti himte. Anis baay'ee gammadeen ishii wajjin guyyaadhaa gara guyyaatti waliin haasa'uu ni jalqabna. Ishiin ala teessee hojjetti. Ani immoo mana kontiraataan hojjedha. Maaliif baddee qarshii gaariitiin alaa hin hojjettu jechuun yeroo hedduu na gaafatti. Yeroo sanatti miindaan koo riyaala 700 qofa waan tureef hojjechuun koo biyya ormaatti rakkachuun koo waan hin oolleef miindaa magaariitiin hojii makamiyyuu maaliif hin hojjedhu jedheen manan kontiraata hojjedhu kanaatii baduudhaaf yaada isheen fudhadhe. Otuun deemiin garuu dubartii waan hin ta'eef yoon manaa ba'ee bakka kireeffatanii galanitti rakkoowwan garaagaraa na mudachuu waan danda'uuf ani bakka dhiironni jiran galuu hin barbaadu. Eenyu waliin galtaa jedheen ishee gaaffe. Mucayyoon kunis yaada koo hubattee na sobdee kan jirru nuti hundi keenyiyyuu dubartoota qofadha. Koottuu homaa tokkollee siin sodaachisu jechuun gara isheetti na waamte. Haala mijeeffadheen guyyoota muraasa booda badeen yeroon ishee bira dhaqu akka dubbatte miti. Ishiin heerumtee abbaa manaa ishee waliin jiraachaa jirti. Dubartoonni warri kaanis heerumuu baataniyyuu haa ta'utii garuu michuu mataa isaanii qabu. Anis akkuma ishee bira gaheen maaliif na sobdaa haalli itti jirtan manni keessanoo dhiira hedduu qabaa jechuun yeroon isheen gaafadhu. Ati jireenya biyya ormaan beektu yoon dhuguma dhiirri na bira jiran siin jedhee tole jettee na bira waan hin dhufneef dalagachuudhaaf biyyaan gabaatetti immoo rakkoo jiru hundumaa akka mataa keetti fudhachuun dirqama keedha. Nu illee yeroo mana kontiraataa dhiisnee baanu akkanumaan hiriyoonni koo na goyyomsaniiti. Haa ta'utii garuu qarshii gaarii bakkeedhaa waan hin argadhuuf ittillee yaanee sanuu rabbi na gargaaree bultiillee dhaabbadheen jiraachaati jira jettee naaf deebiste. Anis takkaan ta'e jedheen isaanuma waliin jiraachuu ittiin fufe. Gariin isaanii bultii dhaabbatanii gariin isaanii immoo jaarsa ergatanii piroosesii waan jalqabaniiruuf gara baadiyyaa gara biraatti illee marmaranii hojjechuuf fedhiin qabanii. Yeroo sanatti hojiin nu dhufe mindaa riyaala qarshii 2500 baadiyyaa deemee nama hojjetudha. Anillee egaa karoorri koo yeroon mana kontiraataa keessaa ba'u mindaa gaarii ta'e argachuu waan ta'eef tole jedheen dafeen carraa kanatti fayyadameen gara baadiyyaatti imala koo raawwadhe. Hojii kanas hojjechuun jalqabe. Ergan bakka sana deemee booda mucaan hiriyaa koo mana kontiraataatii na baaste kuni obboleessa abbaa manaa kiyya waliin wal barii naannoo ati hojjettu dalagachaa jira jechuun natti dubbatti. Anis lakki dhiira kam waliin iyyuu wal baruu hin barbaadu. Booddee kaayyoon dhufee fi dagadheen rakkoo gara biraa keessa seenuu nan danda'a jedheen isheetti hime. Isheenis lakki biyya ormaa yoo jiraatan namni nama barbaachisaa keessumaa nama biyya ofii yoo ta'e immoo bakka rakkatanitti namaaf qaqqabuu ni danda'a. Wal baruun bilbiluma walii jijjiiruun illee biyya ormaa kana keessatti qofaa kee akka hin taane gargaarsa siif ta'a jettee na goyyomsite. Anillee egaa tole haa ta'u erga jettee jedheen bilbila kiyya isaaf kennitee naaf bilbilee bakka jirurree natti himee wal barree bilbila walirraa cufne. Akkanuma ammas guyyaa lammataa naaf bilbilee naannoo torbee tokko jireenya kaleessa dabarsine erga waliin haasofnee booda dargaggoon kun gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse. Anis biyya ormaa keessatti wanta akkanaa gonkumaa yaaduu hin danda'u. Seenaa obboloota koo hedduu dhagahaa waan hin jiruuf sin barbaadu jedheen isatti hima. Yeroo kana mucaan kun namni hundi tokko miti. Anaan namoota kaan warra bultii ijaaran waliin maaliif tokko na gootaa? Ani nama biraa isaan nama biraa jechuun naaf deebise. Ta'us jireenyi boriin jiraadhu kan isaan irraa
adda waan hin taaneef sin barbaadu jedheen itti jabaadhe. Haa ta'utii garuu dargaggeessi kun mormii diddaa koo asiin yoon jedhu karaa gara biraa natti dhufee karaa gara biraas buleen yeroon itti fuu karaa gara biraa naaf soqee baatii tokko booddee jaalladheen itoo hin taane dirqiidhaan jechaan na moo'ee wanta yeroo hundaa na gaafatuuf na gaddisiisee waan natti mul'ateef tole jedheen deebiseefi. Guyyoota muraasa booda maatii isaa abbaa hanga haadhaatti eessumaa hanga adaadaatti obbolaa isaa quxusuu hanga hangafaatti hunduma wal na barsiise. Jireenya jaalallee of keessatti qabatu waan hundumaas isarratti hin baree tole jedheefiin turtii ji'a tokko boodas niikaan nuuf godhamee wal fuunee mana tokko keessa waliin jiraachuu jalqabna. Haa ta'utii garuu gaafa walitti dabalamnu dubbiin akka afaanii ta'uu dide. Jaalalli arrabarraa gara lapheetti hin buune safuun beektu. Akka nama wal jaallatee wal fuudhee bultii waliin dhaabbateettu ton taane biyya tokko ta'ee wal beekee gatiin mana kiraayii itti qaaluftee jennaan salphifachuuf nama waliin jiraatu fakkaanna. Anatoon isa maddii ciisuu dubartii gara biraa waliin haasoo jaalalaa taphata. Guyyaa tokko tokko narraa galagalee ciisaa. Guyyaa ani hojii deemee mana hin jirre immoo dubartii gara biraarree manuma nuti kireeffannetti ni fidata. Bultii jaarrannee baatii tokko yeroo finnu jireenyi kun ni gahaa. Ati jireenyi jiraattu akka afaan kee miti walirraa adda ba'uu qabnaa jedheen isa gaafadhe. Yeroo kana innis maalin balleessee maaltu sitti badee moo bilisummaa kiyya na dhorkuu fi jedhee jecha darbii anan madaalle natti dubbata. Anis haadha manaa kee ta'een akka na fuute ni wallaalte moo bultiin kun otoo torbeen fixiin dubartii gara biraa kan narratti jalqabdu jedheen isa gaafadhe. Akka bultii jaarranne maatiin isaa waan beekaniif balleessaan inni narratti balleesse tokko lamaan bakka hojii koo deemeen otoon hin dhaga'initti nime. Yeroo kanatti aayyoo fi abbeensaa nuti akkana goonee si guddisne moo maaliif maqaa keenya nu balleessisiistaa seeraan adabattee miira kee to'attee maaliif haadha manaa kee waliin jiraattu jechuun abbaa manaa kootti dheekkamu. Kan badii kana narratti raawwate ijoollummaa qabaateeti ta'ee wallaaleetiin beekuu dhiifama akkana ta'uu hin barree jedhee dhiifama na gaafate. Anis takkaa bultii waan hin ijaareef bultiin immoo kennaa rabbii waan na ta'eef yeroo gabaabduu kana keessatti bultii kana diiguun qabu jedheen abbaa manaa koo waliin nan araarame. Ergasiis adaba godhatee seeraan na waliin jiraachuu jalqabe. Gamnummaan koo qarshii kiyya keessaa meezoo tokkollee baaseen kana nuuf godhi jedheen isatti hin kennu. Yoon fedhe waan garaa koo wanta mana keenyaaf ta'u mataa makootiin hin godha. Turtii waggaa lamaas jaalalaan erga waliin jiraannee booda daa'iman godhadhe. Rabbi intala dubaraa nuuf kenne. Dalagaa waliin nama qacarannee biyya ormaa keessatti daa'ima keenya guddisuun waan ulfaatuuf gara biyyaatti harmeensaa nuuf haa guddistuuf daa'ima keenya erganna. Halkan daa'imni keenya deemtee kaasee abbaan manaan koo ammas natti jijjiiramu jalqabe. Durumaa daa'ima kiyya naaf guddista jedheen malee daa'ima koo biyyatti erguu kee kan inni beekuu too ta'ee durumaan sinii ka ture bultii si waliin hin ijaaru ture jedhee natti dubbate. Har'a gorsa koo diddee nan dhageessu na ifaata kadeen gaddaan taane raafame utubaan koo jiguuf laataan sodaadhe malee jaalalleen koo. Anis maali maal taatee yaa abbaa manaa koo daa'ima gara biyyaatti kan ergine walii galleeti miti moo jedheen yeroon deebisuu fi guyyuu sanaa kaasee mana kiyya keessatti nagaa na dhowwate. Yoo barbaade anaan arrabsaa yoo anaan dhiise immoo warra koo haadha koo abbaa koo kaasee tokko lamaan nu arrabsaa. Dubbadhee horii dadhabeen yeroon arrabasaa dadhabu deebii kennuu dhiiseen calluma jedheen isa waliin jiraachuutti fufee. Haa ta'utii garuu jecha dubbatutti callisuu kiyya yeroo hubatu amma immoo na reebuu na cafaquu kan guyyaa guutuu hojii hojjechaa ooleen galgala boqonnaaf mana koo seenu halkan guutuu walitti bu'aa bullaa. Jechaan kana jedhee dubbachuu
dhaabbachuu kan hin dandeenye gochaawwan sukkaneessaa hedduu anarratti raawwata. Biyya ormaan jiraatii akka garaa koo ta'uu hin danda'u. Seeratti yoo madhee seerri anaaf dhaabbachuu danda'u biyya ormaa keessa hin jiru. Sababa kanaaf carraan ani qabu kan jalqabaas kan dhumaas gara Rabbiitti bu'uudha. Yaa Rabbii nama kanaaf furmaata kenni. Jireenya koo ifaa natti dukkaneessee jira. Jiraachuun dadhabee yoo jireenyi kee hanga dhumaatti akkanumaan itti fufanaan jette immoo gara keetti ol na fudhadhu. Ani jiruu kana jiraachuun barbaadu jedheen isa kadhadhe. Imimmaan koo imimmaan qulqulluu waan taateef Rabbi kadhannaa koo naaf deebisuuf yeroo ittiin fudhanne karaa ani yaanneen deebii naaf deebise. Abbaa manaa koo shorxaan Saawudii qabattee baatii tokko erga hiitee booda gara biyyaatti deebistee gaggeessite. Guyyaa kana alhamdulillah yaa Rabbii siif galanni ni ta'a jedheen galateeffadhe. Galgala deemes boqodheen bulee. Hirriba nagaa yeroo dheeraadhaaf of harkaa dhabeen ture amma nan deeffadhe. Gara biyyaatti erga deebi'ee galee booda baatiiwwan hedduuf otoo naaf hin bilbiliin ture. Yeroon bilbiluuf irree na jalaa kaasuu didee erga ture booda maaltu akkatti dhagahame beekuu baadhus baatii 4-5 erga ture booda naaf bilbilee. Dhiifama naaf godhii baay'ee si balleesseera walitti haa deebinuu jedheen kadhate. Kana dura yeroo waliin jiraachaa turre otuu gara biyyaatti hin galiin anaaf si walii kuu qabna jedhee anis gubannaa kanarraa furmaanni kana jedheen waliiknee mana kiyya keessaa jiraachaa ture. Siree keenyas adda baafanneerra. Kanumaan ture kan inni na reebuu na cafuquu kan hin dhiisne. Anis erga biyya galee booda gaaffii walitti haa deebinu na gaafate. Ani siim kaardii moobaayiliidha moo yeroo barbaadde na galchitee yeroo barbaadde immoo kan na baastu. Du'aa'ee qulqulluu ani gara Rabbiitti godhadhetu gara biyyaatti si galchee kan Rabbi kadhannaa koo naaf dhagee maaliif harka kiyyaan hin booressaa of danda'ii daa'ima keenya nuuf guddisii jedheen deebisee fi hanga har'aatti hin maraata. Anaaf garuu si waliin nagahe jedheen garaa kutadheera. Maaloo yaa haadha manaa koo qalbii jijjiirradheera. Rabbiyyuu dhiifama namaaf godha. Ati ilmoo namaa taatee maaliif dhiifama naaf hin gootu jechuun yeroo ni na gaafatu. Ati erga biyya galtee nama biraa taatee dhalatte moo kanan dhiifama siif godhu. Kana dura gochaa abbaa manaan haadha manaa irratti raawwachuu hin dandeenye bilbilaan namaddii teessee dubartii haasofsiisaa mana kootti dubartii gara biraa waliin sagaagalaa si bira darbeera. Kanaa ol immoo Rabbiyyuu nama biran darbuu jedheen ofirraa deebiseera. Amma yeroo dhiyootti garuu dargaggeessa tokko waliin karaa imoo haasaa jalqabeen Rabbi yoo naa taasiseef baay'ee walii galleera. Yoo Rabbi biddeena kee dhanaaf jedhee otuu waliin jiraadhee baay'ee natti tola. Meeriyoonni koo yaada keessan naaf qooda. Tarii wallaaleen filannoo kanatti kan hin ceeta'uu ni danda'a. Haa ta'utii garuu tokkorra lamni waan caaluuf maal naan jettu. Jireenya haarawaa kana deemee jiraadheen wanta dhufu argamu jireenyuma abbaa manaa koo duraatti deebi'een kijiba jiraadha. Yaada keessan komentii jalatti naaf qooda. Ana obboleettii keessan keebii Saawud Arabiyaarraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Battu keessa keetti gungumtaa waliin onnee manni qorre argita wal jaalachuun yoo taane garaadhaanii maqaaf malee maal godha qubeellaani. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee xalayaa obboleettiin keenyi keebii Saawud Arabiyaarraa nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattanii hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jecha kabajamtoota hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada jajjabinaa obboleettii keenya utuu danda'u komentii jalatti akka qooddanii fi kabajaan isiniin gaafadha. Hagayoonaatti nuuf fitoo hin jedhiin na dhaggeeffachaa kan turtaniitiif guddaa galatoomaa jecha laayikii fi sheer gochuun illee chaanalii kana akka deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattu waan dhiyaattuuf isinillee sabiskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa
lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu hin dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiis Tashoomeeti. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa. Horaa bulaa.